السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليون كيا إن أكم جرتني أكم أولتن سنجدا إغاني غافي كرا كيساتين جروبي نركسيرا كم جروبي كيسا بودن دا channel إنس نركسيرا كم channel كيسا بودن دا كان جروف قبا متي ديبين إسني كنو بربادو جروبي سن كيسا بوداف jalqaba gruuppii sun gruuppii bu'aa qabumoo bu'aa hin qabne gruuppii si fayyadu yoo ta'e wanni keessaa baatuufis hin jiru keessaa bahuunis ammoo salphaadha waan nama dhibuu miti garuu gruuppii faayidaa hin qabne yoo ta'e duraanumaa hin seeniin egaa gabaabumatti wanneen isin ibsuu barbaade telegiraamaa fi appilikeeshinoonni biraa wal adda fakkeenyaaf WhatsApp fi telegiraam garagaraa kosiif erge wanti isin beekuudha qabdan WhatsApp fi Telegram ni garagara. WhatsApp wanta namni siif erge san jechuudha yoon download gootes yoon ammoo ati download hin goone sagaleen ufiinuu download uf godha toosi gara gaalarii keetii yookaan gara faayila keetiitti deeme jechuudha. Kanaaf dafee si jalaaf guuta. Garuu Telegram feetuu ofirraa hiita feetuu itti banta. Rakkoo tokkollee hin qabu. Mobaayila kee hin guutu fakkeenyaaf yoon sagalee ta'e inuu hin bu'u jechuudha gadi garuu ammoo yoo audioodha ta'e jechuudha telegiraama gubbatti erga download mallattoo xiyyaa san tuuqxe san booda tuqaa sadii gama gurarree irraan jettu sayyoo tuqxe save to download ka jedhu si dhufa achi tuuqxe save goota yoo viidiyoo ta'es akkasuma kanaan alatti ufii isaatii dhaqee gaalarii keessan ta'u garuu ammoo mataa isaa irratti jechuudha wanni ati fayyadamtu wifi fedha yoo fayyadamtu yoo data fayyadamtes yeroo hedduu data beezitiin dudduubeedha waan ta'uuf kan ammoo haala salphaadhaan ofirraa massa'uu dandeessa jechuudha fakkeenyaaf si garsiisa gubbaarra sarara sadii tananii tuqxanii ergasii sitingii bakka hedduun ni dhayxu ishee tana jechuudha Sittingii kana erga tuuqxanii sana booda asirratti maal gootanii wanni isinirraa eegamu dirqama data and storage ka jedhu kanadha jechuudha wanni muhiimni guddaan achini cuqaastu sana booda storage usage ka jedhu kan gubbaa irratti argu jirtan kana akkasumas mobile data usage wifi fi data usage jara kana bantanii ilaaluudha qabdanii tokkoffaa irratti ni dhooytanii sana booda jalqaba media keep media ka jedhu kana jechuudha for every ka jedhu jira yoo fakkeenyaaf achi tuqte wannis ati download goote sun jechuudha telegram gubbarra jechuudha gaalarii keessan seenu sooti seenu guyyaa meeqaaf akka turu jedha asirratti kunoonni argite yaada 3 days 1 week 1 month for every jedha yeroo hundaaf jechuudha inni gama gadii kun baatii tokkoof torbe tokkoof guyyaa sadiif jedha akka barbaadirra hidhattaati jechuudha hanga inni sirra taa'uu danda'u asirratti wanni beekuudha qabdu clear catch bakka itti tana jechuudha 267 tuqaalama meegaabaaytii bakka qabatee jira jechuudha local database diin ammoo tuyyo asitti kunoo 9.8 meegaabaaytiidha isa kana jechuudha gabaabumatti clear catch clear data godhuu dandeessan jechuudha egaa isa biraas of duuba deemee isin garsiisa mobile data usage ka jedhu kana irrattis mi haa dhufnu isa kana jechuudha isa kana keessa waa tokko hin jiru ani data waan hin fayyadamneef wanti tokko hundi isaa 00 dha akka guddiftan kana jechuudha kuno 00 dha jechuudha okay mee wifi fi fayyadama wifi fi jala haa gallu amma wifi fi irratti kuno asitti message naaf seene jechuudha 1226 jechuudha. Messaging kun ammoo data meeqa akka fudhachuu danda'u meegaabaaytii meeqa akka fudhachuu danda'u walumaan ilaalla jechuudha. Asitti ol harkisee dhuma gama gadii kana ilaaltu maal irra jira jechuudha. Total ka jedhu kana asitti ni argitanii baayitii sent 3.4 meegaabaayitiidha. Baayitii received kan anjalaa qabe jechuudha fakkeenyaaf 1.3 gigabyte memory tokko tuqaa 3 jechuudha hisaaba memory tokko tuqaa 3 bakka qabatee jira jechuudha
gabaabumatti maal gochuudha qaba reset statics ka jedhu kanarra dhoyne jechuudha yoo isa kanarra dhoyne guutuun isaa 0 ta'a yoon duraan mobaayila keenya fakkeenyaaf akka tasaa kan processii godhatu taate yookaan guu keessaa baanu keessaa bahuudhaaf nu rakkisu mobaayila keenya xiqqoo ulfaatu ta'e bakka kana tuutanii gabaabumatti hayxan jechuudha gara gaalarii keessanii uumamaa miimirii keessanii kan isin dabarfattan malee tokko ka dabru hin jiru asumaan sirreeffachuudha dandeessan jechuudha gabaabumatti akkasumas as jalatti ammootu fakkeenyaaf meesejii jedha GIF jedha muuziq jedha yeroo isin daataa fayyadamtan yookaan muuziqaadhaaf wifi fi fayyadamtan waan akka isinitti hin seenne yoo isin seensifattan alatti barbaadan raayitii irraa balleessitu jechuudha haala kanaan ni argitan jedhee yaada haala kanaan jechuudha okay gabaabumatti wanni dirqama isinirraa eegamu isa kana jechuudha ammallee viidiyoodha yeroo fayyadamtan akka mobaayilli keessan isin jalaa telegiraamni guutu akka waasaappiitii miti gabaabumatti bakkumaan amma isiniin jedhe kana tuqxan jechuudha asirratti yoo daataa fayyadam mobaayila keessan daataa dhate fayyadamaa jirtan mobaayil daataa usage ka jedhu banuudhaan dhuma gama gadii kana reset statics ka jedhu kana irratti ni dhooytan jechuudha haala kanaan jechuudha wifi yoo ta'e wifi fi daataa usage ka jedhu irratti dhooytanii dhuma gadii dhufuudhaan reset gootan jechuudha reset goonaan kun guutuun ni bada jechuudha mee amma isin garsiisa reset haa jedhuuni dura tokko tuqaa 3 gigaabaayitii fi 3.4 megaabaayitii dha okay well amma gabaabumatti kunoo 0 ta'ee jira jechuudha bakki kuni lamman uyyuu 0 kanaaf mobaayilli kiyya yoo duraan kan rakkina xiqqoo goggodhu ta'e sirraa'ee jira jechuudha gabaabumatti groupiis ta'e chaaneelas ta'e yoo kan sin fayyadne ta'e duraan maansi garuu waan si fayyadu meesejiidhuma gadi seenu qofa laaltee hin sodaatin fakkeenyaaf gruppiilee gara nama 170,000 akkanaa jira jechuudha meesejiin inni seenu yeroo hunda kan seenu jechuudha yoo heddummaa ta'e hin sodaatin ilaaltee meesejii qofa no matter rakkoo tokko hin qabu jechuudha sun gabaa waan ansin jedhe kana goota jechuudha okay inni biraa maal inni wanni isin barsiisuudha barbaada wanni isin barsiisuu hedduudha asirratti ammoo wanni tokko wanni isin beekuudha qabdan akkuma jalqaba settingiidha cuqaastanii ol harkistan yeroo ol harkistan haala kanaan isinii dhufa asirra jechuudha jara kana sadan keessaa auto play GIF ka jedhu kan yoon barbaanne ni balleessitanii ifuurraa ni balleessite yoo barbaaddan ni dhiiste rakkoo akkasiin qabu inni guddaan save to gallery isa gama gadii jiru kana jechuudha save to gallery ka jedhu kana balleessuudha qabdan akka hin ifne yeroo kamiyyuu yeroo isin barbaaddan gara gallery keessan itti dabarfattan isin agarsiisa saniin ala dabarsuudha hin qabdan jechuudha raayitii yoo irra jiraate save to gallery ka jedhu kun toosii gara gallery keessanii deema jechuudha faayiliin isin gabbuusan sun muuziqaas ta'a maybe viidiyoo ta'uu danda'a suuraa ta'uu danda'a yeroo isin gruppii irraa yookaan channel irraa download gootan gara gallery keessanii dabra jechuudha kanaafuu ni cufnaan kalaas rakkinni tokko illee hin jiru jechuudha gabaabumatti hammana akka itti waan tokko download godhan isin agarsiisa fakkeenyaaf telegiraama kanarraan ural hudaa kana keessaa sagalee kana gadi buusa haa jennu bakka xiyyi irra jirtu tana xiyyi xiqqoo tana ni cuqaasna hanga inni bu'u ni eegna jechuudha yeroo tuqne haala kanaan jechuudha bu'uudha eegala okay amma gabaabumatti bu'ee jira jechuudha xiyyi reefu sun irra jirtu yeroo bu'u haala kanaan xiyyi irraa ni baddi amma asirratti gara gaalariitti dabarsuu fi dabarsuu dhabuu gonkumaa inni kun amma hin jiru jechuudha my file kiyya keessa hin jiru jechuudha inni kun akka argu jirtanitti hin jiru my file kiyya keessa my file kiyya keessa galchuudhaaf
asitti ni argitan jedhee yaada tuqaa sadii as jirtu tana ni cuqaastan jechuudha. Tuqaa xiqqoo tana fuula dura wanticha isin daawloo gootan sana fuula dura jirtu jechuudha. Amma garuu an daawloo godhee garuu gara faayila kiyyaatti hin dabarre bakka tana tuquudhaan tuqaa sadii mul'anne sadan daddaalattii tana ni cuqaastu. Maal isiniin jedha walumaan ilaalla. Kunoo save to music bakka sana tuqnaan dabree jira jechuudha. My faayilii kee keessa galee jira meemoorii kiyyarra haaluma salphaadhaan argachuudha danda'a jechuudha. Haala kanan goonetti gonkumaa gaalarii keessa seenuu hin danda'u. Wanni irraa sodaatan chaaneelas ta'ee guruppiis ta'ee wanni irraa sodaatan tokko hin jiru jechuudha. Okay, inni biraa fakkeenyaaf viidiyoo wayii yoo jiraate mee fakkeenyaaf yookaan suuraa tokko ni ilaalla. Amma suuraan kun daawloo ta'aa jira jechuudha. Erga daawloo ta'e deemee gara faayila kootii keessa seenaa. Yoo ka seenus ta'e maal gootan jechuudha. Fakkeenyaaf faayila keessa ni galtu. So gruppii keessan faayila keessan keessa erga galtan faayila keessan akka itti taa'u isintu beeka akkaataa teessuma faayila keessanii san booda folder telegram jedhamu barbaaddan jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Telegram ka jedhu ni barbaanna. Okay. Anaan fakkeenya telegram argadheera audio ta'e keessa jira. Amma fakkeenyaaf audio habbaa 16 keessa jira. Inni kun garuu kan kallattiidhaan gadi bu'ee waan hin taaneef haaluma kanaan dileet gootan jechuudha. Gabaabumatti select all gootanii telegram document ka jedhu jira. Telegram document kan keessa folderii 65tu jira jechuudha. Haaluma reefu saniin hayxan jechuudha. Telegram video jedhee jira. Video keessatti kun ammasitti 16 haaluma saniin bantanii jechuudha. Bantanii folder san qubaan gadi tuquudhaan select all gootanii delete gootan jechuudha. Garuu achirraa delete hin ta'u. Bakka dura isin gabbuusanii telegram irratti fayyadamaa jirtan san irraa haqama malee gruppii san irraa saquu hin dandeessanii tarii channel san irraa haquu hin dandeessan. Garuu database keessan ta'ee wanni gubbaa irraa asirra gabbuu kun ni haqamaa jechuudha gabaabumatti. Okay, fakkeenyaaf amma folderiidhaan kunniin meegaabaayitii meeqa akka qabatu walumaan ilaalla. Hin qabu akka itti ilaalan. Okay, gabaabuma haala kana fakkeenya gruppii akkamitti akka keessaa bahuu dandeessan ammoo isin agarsiisa. Gruppii keessaa bahuudhaaf salphaadha. Tuqaa sadii gubbaa irra jirtu kana tuquudhaan leave gruppii ka jedhu kana cuqaastan jechuudha. Gabaabumatti leave gruppii kana goonaan irraa baatanii jirtan jechuudha. Haala kan ammoo yoo ka isin fayyadu ta'e akkaataa itti akka inni daatabeeziin dudduubbeedhaan yookaan backgroundiidhaan kan dalagu daataan sun isin hin rakkisneef akka itti ofirraa balleessitan isin agarsiisee jira. Gabaabumatti wanni gruppii barnoota qabu tokko irraa baataniif tokko isin hin barbaachisu. Share waliif godha. Peejii tana jechuudha. Channel kana join godhaa isinin jedha. Barnoonni keenya kan har'aa hammanumaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.